mootummaan naannoo Oromiyaa mul'ata ifa ta'e lafa kaawwatee jira. Galmoota sadi milkeessuu qabnaa jedhee lafa kaawwatee jira. Tokkoffaa fi inni duraa uummanni Oromoo qabsoon uummata keenyaa sadarkaa adda addaatiin ce'aas ga'e kun uummata keenya dinagdeedhaan hangomsuu qabaa. Qabeenya qabnutti gargaaramnee uummanni keenya dinagdeedhaan akka hangomu taasisuun irra jiraataa kallattiin jedhu ifatti kaa'amee jira. Kan lammataa uummanni keenya immoo dhaloota isaa qopheessuudhaan barnootaaf teknooloojiidhaan dorgomaa ta'uu qabaa. Uummata dhaloota barnootaaf teknooloojiidhaan dorgome qabaatee fedhii fi hawwiisaa sadarkaa barbaaddutti milkeessaa deemu ta'utu irra jiraataa. Sadaffaa immoo sirna cimaa sadarkaa hundatti sirna mootummaa fi sirna uummataa humna waloo irratti sirnoota ijaaramuu qaban aadaa fi duudhaa Oromoo giddu galeessa godhatanii ijaaramuu qaban lafa qabsiisuu qabnaa jedhameetu itti galame. Waggoottan darban jijjiiramaa asitti naannoo keenya keessatti jijjiiramoota gurguddootu mul'ate. Bu'aa olaanaatu galmaa'e.